Raajinaam waaqayyotu mana keessanitti na erginaan nuun jedhee mana keenya dhufe haadha isaa wajjin gaafa dhufu bazaawee namaa hin dubbannee dhaqeetiin giincidhaa gara keenyatti fidee dhufe. Fidinaan jedhanii fudhana manatti millee maqaa dha'uun barbaadu asuma irratti faamilii waan ta'aniif. Innaa dhufee ka'ee waa gisee hundumaa anuma waama mana keenya erga dhufe ani immoo nan sodaadha maatii. Keessattuu durbii kiyyan baay'een sodaadhaan hin kabaja waan ta'eef. Achumaan maal naan jedhee wangeela illee hin qabaa. Fidinaan jedha wangeela ishee dheetanan itti geessa kana naa godhi jedha isheen jedha achumaan bazaawee dhumarraa ani homaan dubbannee akkasuma osuma jennu torbee lama nu bira ta'an kadhanna nu kadhatanii maal jedhanii gaafa kaanitti silkii koon kennineef laal gaafa biyya galuu jedhanii maatiin hundinuu gaggeessanii gaafa biyya arabaa deemuu jedhe durbii tiyyarraa silkii kiyya fudhate niin kadhadhaa fi waaqayyo akka haala mijeessuuf minaamina jedhe. Hayyee jedheeti kennameef ani immoo gaafa nachi dhaqu immoo nama lamaan durbii kiyya walirratti fayyadamna gaafa ni dhaqee silkii inni dhufeenarra barreessu hin argalaan gaafa ani immoo asii waa tokkotti barreessuu hin danda'u achumaan ji'a 3 biyya arabaa deemee jechuudha Dubaay deemee ji'a 3 achumaan maal naan jedhe gaafa kaanitti gaafi jaalalaan Gaafi jaalalaa dhiyeessee ka'ee ji'a 3 anu birrii biyya arabaa waan ishee fakkaattu hin beeku beekta. Akkas nuun jedhee dhumaatti. Waaqayyo isinitti na ergedee waaqayyo isiniin kadhachuu dhufe jedhee ani deemuuf janajjane. Na janajjanee ka'ee ani nan deeme mitiiree nan kadhadhaaf jedhee durbii tiyyarraa silkii koo fudhate maqaa ishee illee dha'u gaafa kaanitti ani gaafa Addis Ababaan jira gaafa inni naa bilbilu akkasiidha akkasii naan jedhe boruu isaa deemuuf hin asii galee. Dubaay deemee ka'ee ji'a 3tti birrii naa erginaan jedhe kabazaawee raajonni jechuun hin danda'aman. Ji'a 3tti anu birrii biyya arabaa hin beeku mana qabala qabte keessa akkasiidha naan jedhe. Durbiin kiyya suni sirriitti beeka waan ta'eef mana keenya ture raajiin kana qabdi naan jedhe innillee beentedha. Bilookii godhi naan jedhe. Achumaan dhaqee bilookii asiin goonanii bilookii goona gara feesbuukiitiin natti dhufee jalatti barreessuu jalqabe. Achumaan achi natti barreessuu jalqabnaan bilookii godhe. Laqamtee mana qaba jedhee anuyyuu isaan beeku. Okay. Wallaggarraa ka'ee gizee dhufu isiniif akka dadda'ee dhufe achi jala garagaree immoo wasiila ta'e jala garagaree dhufee si janajjanee isin immoo birrii na ergisiin jedhe yeroo baay'ee kanaan ol qabatee faaktaroonni akkaawuntii isaanii tiktaakii feesbuuka jala godhan. Maaliif waaqayyoon birrii kaffalanii malee hin dhaga'uma waaqayyoon beentee kun akka maaliif yeroo hunda maallaqa nama gaafatan maaliif naannootti bakka bakkatti mana amantii ijaaranii yookaan qorqorroma wayiirra kadhanii birrii guurratan akkamitti ni kana nu ibsu inshallah. Isaanii dhaggeeffatu warri beeku ni beeka ofii isaanii taabbeellaa godhatu mana kiraa fudhatanii baay'ee isaanii hin beekan illee keellaa keessaa Addis Ababa keessatti sirriitti hin beeka maaliif achiin ture waan ta'eef. Maal godhu ofii isaaniitii fi bakka bakkatti dhaabbatu waldaa suura isaanii laxafatanii jechuudha. Si galee achuma taaniiti irra deemanii kaanii achi bakkee irratti bichaa miidiyaa irratti bichaa guurratu achuma keessa taanii kurnee kaffaladhaa nuun jedhu. Kurnee kaffaladhaa jedhaniiti maal jedhama wanni ta'een jiraan keessa naqan akkasitti irraan siin zooru laal. Waldaa dhuunfaa son ta'e waldaa dhuunfaa banatanii waldaa mataa isaanii banatanii malee waldaa sabni itti waaqeffatu itti haasaa wannoo tsalooti haa godhatan jedhanii miti. Baay'ee isaanii amma eessatti baay'atu keellaa keessa naannoo keenya illee hin jiru amma malee amma reefu dhufe malee kan jiru gara keellaa kanafaa gara mojoo kanafaa sirriitti suura isaanii taappeellaa irratti laxafatanii mana kiraa fudhatanii akkasitti kadhachaa jiru wallaahi. Inna waaqayyoon nu guuraa miti isaaf faayidaadhuma sadaqaa kadhatu malee. Jechuun yeroo baay'ee waaqayyoon sii kadhadhaa birrii as kennuu jedhan amala godhatan akkasitti malee waaqayyoon beenteen dhaga'umoo akkamii kana ifa nu godhe xiqquma gabaabsi. Laa isa waaqayyoon birrii naa kadhadhaan jedhu dhaggeeffadhu yoo barbaadde amma fakkeenyaa fi kennachaan ture anu gizee waldaa keessa jiru hojii mana waaqatii jedhee birrii 20,000 30,000 kennadhaan ture.
normal zim jedhee mana faattiin ijaaru waan tokko tokko ittiin godhadhaa jedheen kenneen ture aniyyuu yeroo achi keessa jiru jechuudha. Namni kana godhullee ni jira. Si kadhadhaa jedhu bar Waaqayyo si kadhadhaa birri galchaa jedhanii. Isaan kobaadha tajaajiltoonni akkasii kun kobaadha laal. Kobaadha sobanii kadhatu malee faayidaadhaaf malee waldaan ofiisaa of danda'ee jiru ni jira laal. Kombaashinii kan qabu waldaan ni jira. Isaa Waaqayyo kana si godhaa miti. Isaan amma suuraa laxafatanii birrii guurratan kuni raajii sobdoota attoota sii galee warra sobee fakkeessee nama waliin jiraatu jechuudha. Akkasi. Nu amma raajii sobaa fi dhugaan addaan nuun bahu sababbi isaa hundi isaanii hojii isaanii tokko waan ta'eef garuu akka ati jettutti raajonni kijiba moo dhugaadha hundi isaanii amma jechuun hundi isaanii hojii isaanii tokko waan ta'eef. Ani waan isaan naan jedhan raajonni naan jedhan guyyaa tokkotti milkaa'ee hin beeku waan ta'eef dhugaadha siin jechuu hin danda'u. Gizee tokko durbii kiyya waliin dhaqee ka'ee durbii kiyya waliin waldaadhannee nuuraajamee ka'eeti maalii wangeelaawwii taata paasterii taata jedhaniin durbii kiyya itti raajan wajjiniin dhaqe jechuudha. Hoggaa lamaasaatti moo sadaasaatti inni garuu hin du'e laal. Sigalee isaanumti itti raajanii ka'anii. Ani biyyan jiru yeroo san sigalee waliin nutti dubbatan guyyaa tokko nutti dubbatanii inni hin du'e ani garuu nan deeme laal. Jeesan jechuudha. Waan faallaa sitti raajan malee wanti isaa siin jedhan dhugaa miti. Waa beeku waa'ee keetii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa uume malee ilmi namaa waan kee beekuu hin danda'u. Keessa kee waan si mudatu waan hundumayyuu qadiriidha baqa waan Rabbi si katabe akka islaamummaatti alhamdulillah. Walumaa galatti faaktaroonni kijibaan Waaqayyoon si kadhadha birrii tooftaa ittiin biizinasa hojjetan malee wanti itti sirrii miti. Hayyee kimaanii gaafa murteessitee islaamummaan fudhadha jettee keessi kee bakka murteessitu maal irratti jala murte? Sagaleen kun jiru? Inni dhaga'amu? Irra deebi amma dubbadhu ni dhaga'amu. Amma jira dubbadhu. Buleen taap godhame. Amma jira dubbadhu musliim. Taap godha buleemme. Gaafa murteessitee islaamummaa fudhadha jettu ati wanta isaan godhan hundumaa ilaalteeti moo kitaabarra waan jiru hin barsiisan jedhee keessi kee murteessitu moo wanti sababa sii ta'e bakka wanti kun sirrii miti. Jallisanii nu barsiisu. Dhaggeeffadhu rakkoon qabu. Gaafa nu barsiisanii akkamiin nu barsiisu sitti fakkaate bakka Iyyesuus nama jedhu guyyaa tokko nu barsiisanii beekan erga garee shaadaa dhufee Iyyesuus akka nama ta'e nu barsiisaa turame malee Iyyesuus waaqa nuun jedhaa turan malee wallaahi irraa dabsanii nu barsiisaa turan. Hin agarre turre garuu gaafa garee shaadaa jala teenyee barannu deebisnee macaafa dubbisnee bakka akkas akkasii dhannu barre malee isaan guyyaa tokko Iyyesuus nama nuun jedhanii beekan. Mee Iyyesuus eenyutu argee fiilmii faranjii fa fiilmii arabni hojjette Iyyesuus nuun jedhanii guyyaa ayyaana nu laalchisu faadha. Gizee amma gannaan dhufe yaadannoo Iyyesuus foon Iyyesuus dhiiga Iyyesuus nuun jedhanii waldaatti nu fudhachiisu. Kana jennaan gaafa murteeffadhu akkamitti nama akka kiyyaa ji'a sagaliin dhalatee Iyyesuus dura eenyu waaqessaa ture. Hoggaa soddoma kee hojii akka eegale laalee jennaanan ofuma kiyyaa murteeffadha. Namni naan jedhee miti ofuma kiyyaaf laalee jechuudha. Hoggaa sadii moo waan ta'een garee shaadaa jala taa'aa ture. Naa ofumaa fi laaffisee. Maashaallah. Kimaan ammaa hoggaadha erga islaamummaa fudhattee islaamummaa keessatti akka ati gammaddu akka ati jabaattu kasi godhe maa inni? Wallahi islaamummaa waan hedduuti barsiisa alhamdulillah waan hedduu isaarraa baradhee obsatii kenna gaafanii kiristaanummaa keessa yeroo sammuun oona jeeqamanii naara waan hedduu garuu islaamummaa keessatti nin sabara wallahi sabrii na barsiise sattaraachuu na barsiise duuriyummaa keessaa akkanatti uffadhee nama fakkaachuu na barsiise baay'ee tokkoon kana siin jechuun danda'u waa'ee islaamummaa jechuudha. Nama itti seenetu gaafa dhandhamte ni baratta sii galee
kana jennaan islaamummaa jechuun baazaawi yeroon kiristaanummaa keessa jiru akka barbaanne uffannee deemna qullaa keenya deemna namni nutti wannoo jedhu hin jiru gini immoo islaamummaa keessatti dhufee akkana sattaradhee ijaaba kan tuffadhee deemuu kiyyaa wallaahi suuraan duraanii laalee fi suuraan amma biratti of laalu amman irra gammadduudha amman irra waan hunda obsa maaliif jennaa yoo naare yeroo tokko dura yeroo achi keessa jiru wayii hin dafee murteessa amma garuu islaamummaa keessatti rabbii waan hunda isaa si barsiisa obsa nama barsiisa mee guyyaatti yoo akkana dhiqannee salaatu rahaati qabdu salaatti du'aa gochuu wallahi alhamdulillah alhamdulillah waan akkasiitu rabbiif galannaa ga'u nama keessa jirutu beeka tole islaamummaan namatti kennu islaamummaan dubartummaa kabaja guutuu nama godha alhamdulillah baga rabbi si milkeesse okay mudannoo si mudate yoo ikimaani maatiidhaan olitti nagaan qabdu inshallah bal'isiito sababiin kun hundi maaliif ta'e atoo murtee bakka amantii kanarraan deebi'a murteessitee beektaa imee sarra inshallah mudannoo si mudate mudannoo na mudate Dubaayitti illee na mudate Itoophiyaatti illee na mudate Dubaayitti wanti na mudate yeroo tokko karaa osoo deemaa jirru karaa deemaa jirra ijoolluma keenya wajjin jechuun nama 4 taanee deemaa jirra garuu yeroo san kiristaanuma ijoolleen wajjin jiran hundi isaanii kiristaana osoo kaanee gara biraa deemaa jirru naannoo saa lamaa fagaata mudannoo yeroo sanii makiinaan nuun galabbatame yeroo san jechuudha gommaan irraa ka'eeti makiinaan asii ol gara mataatti ol dhaabbate makiinatu miidhame malee nuti garuu hundi keenya iyyuu hin miidhamne la booloo tokko asii gadi nuun lixe malee jechuudha Dubaayitti yeroo san innaa mudannoo kanaan qaba Dubaayitti yeroo lama naan galabbatame yeroo tokko araba wajjiniin yeroo tokko abashaadhuma keenya wajjin jechuudha kan naan galabbatame innaa Itoophiyaatti immoo maatii waliinii alhamdulillah Itoophiyaatti taap godhamee obboleeyyan allagamuu jira mee taap godha obboleeyyan riippoortiin itti dhufaa jira wallahi amma fuula irratti na agarsiisee ka'e warningii jechuu kooti taap godhamee please hayyee erga islaamummaatti dhuftee mudannoo maatirraa firiyoottaniis haa ta'u firoottan raasii mudate akka irratti jabaattu kasi godhe maal faadhame inshallah islaamummaatti kan sagaleen ko jira inciccita malee jira mee taap koppilinki godha bileen hayyee maatiin dhaggeeffadhu maatii bazaa Awee ammoo waggaa naannoo ani isaan biraa erganii bayeeti tureera la maatiin naannoo waggaa walumaa gala waggaa lama ni jetta namni gaafa dhukkubsattee galte malee sin jaalatu gaafa dhukkubsattee galte namni tokko sin jaalatu yoo qabaatte qofa si jaalata haadha keellee maan ta'in obboleessa keellee haadhuma garaa kee keessaa baate yoo qabaatte qofa inna gaafa dhukkubsadhee galu sanii kan asimatee faamiluma gimmaa si galee isaan booda gaafa yaallamtee waan meeqa jettee kaatee birrii harkaa fixachuun ni jira ka namni argatallee hin dhaballeedha yeroo sanumarraa kaanii natti jijjiiramame rabbii si gatee sin gatu ka yoon kiristaanummaa keessa jiraadheeyyuu qalbiin tiyyaa gara kana jirti waan ta'eef rabbiin nan ganne inna yeroo sanii maatiin illee jibbamee ture ergaafan immoo islaamummaatti dhufee ani isaan birallee yoo dhaabdan namni tokko naman jaalatu hanga qaban qofatti malee wallahi laazima galee ijoollee biyya arabaa jirtuu fi mee wadaamsa dhaame fakkeenya waggaa 7 waggaa 10 ta'anii maatuma isaaniitti waa kennanii mee asuma nama dhiyeenya biyya dhuftee mee waa dhaamsiif ijoollee biyya arabaati ijoollee biyya arabaa jirtu dhaamsa nani dhaamu nigaa dalannee kaanee maatii gargaarra garuu gaafa maatii gargaarree ofii keenya waa tokko hin qabne dhukkubsachuun jira akkuma fayyaa qabnu waan hedduusaa jira argachuun jira dhabuun jira kana keessa wallahi waan sinii dhaamu osuma maatii gargaartanu maatiin haqa nurraa qabu kana jennaan islaamummaan illee nu barsiisa waan akkanaa kana maatii gargaara bakka itti rakkatanitti gargaara isaan alatti wallahi ofii guduufadha inna ora akkata yoo dhukkubsatan hunduu namatti jijjiiramu
ani argeera kadheera kiniini garaa duwwaatti fudhadheen naman beekudha wallahi gaafa waan akkasii yaadadhu sani bas miira keessa nagalchiisa fi galee inna yeroo sani yeroo san kabas isaan irraa illee deemeen ture gaafa kaanitti wannoo jedheen ture fi galee maatii irraa illee fagaadhee kiniini sun jechuun ani gizeen kubsadhu san kiniini firee afur garaa duwwaatti fudhachaa ture. Anga inni ulfaatu nama ijoollee baay'een kan dhukkubsatan beekuu danda'u dhukkubsanii. Alhamdulillah rabbiin garuu isa keessa na dabarsee yoo qabaatan malee ijoolleen biyya arabaa jirtanii namni tokko nama wannoo hin jedhu namni tokko abadaan garagaranii isin ilaalan. Anin duuti jedhanii osoo na eeganiyyuu rabbiin na najjeesne fidee biyya kana na deebisee dalagachaa hin jira alhamdulillah. Innaa kana jennaan ijoolleen biyya arabaa jirtanii hanga dalagattan hanga maatii gargaartan maatii gargaaraa hanga ofii keessanii qabattan qabaddaa akkuma fayyaan jiru dhukkubsachuu hin jira. Innaa waan akkasiiti siniin jedha. Itoophiyaa keessa taa'ee waan hedduu isaa argee waan hedduu isaa baradhee dhufte sikaa duree jira garuu immoo irra jabaachuun dirqamadha. Maaliif erga karaa kana beekee itti seeneeti islaamummaan dhugaadha jedhee itti seeneeti gattaa'ee baradhee rabbiin amma naa laaffise jechuudha. Irratti illee rabbiin nama nu ajjeesu nu waa godhu gaafa kiristaanummaa keessa jiruuf islaamummaa keessa jiru ol bira qabnee yoo laalle islaamummaa namatti seenee dhandhamatetu beeka. Alhamdulillah. Rabbiin warra dukkana keessa jiru dukkana keessa isaan baasu gaafa kiristaanummaa islaamummaatti dhufne islaamummaan jaalatan biyyi keenya dhiira jettee dhatte nuun jedhu wallahi yeroo baay'ee dhiira jettanii deemtan nuun jedhu malee islaamummaa karaa dhugaa beektanii itti dhuftan nuun hin jedhan maaliif jennaan hin jaalatan karaa dhugaa waan ta'eef anan bazawee maal naan jedhanii zarii nu balleessitee naan jedhan baay'een beektaa islaamummaa kan ta'e zarii keenya keessa abbaan koo keessa darbee maal jedhee mataa ganna cabsitee jedhe mataa ganna cabsite zarii koo keessaa namni kamuu ni dalagataa jedhe maal ani diqaalaa hidhalee miti karaa dhugaati jedhee itti malee jedhee hin turre waan badaa sunirratti malee waan maqaan nama cabsuu miti mataa nama cabsuu miti waan sanyii nama balleessu miti rabbitti amantee amantiin immoo naataa jettee na fayyisa jettee waan itti amantu malee waan sanyii wal qabatu miti inni kun jibbummaa amantiidhaaf qaban siigalee amantii islaamummaa karaa naannoo keenyatti akka waan badaatti waan laallamuuf bakka amantii jibbisiisaa nama waan du'e nyaatu mana akkasitti ilaalu kanarraa kan ka'e alhamdulillah rabbil alamin chaalenjiin kun hunduu jiru itti fufime hayye wallahi achumani zarii keenya keessa mataa ganna cabsitee innaan diqaalaa manatti hin dhalle jennaani musliima ta'urroo osoo ortodoksii taatee naan jedhan osoo diqaalaa manatti dhaltee jiraatte rakkoon qabu naan jedhan wallahi keessa darbee jechuudha. Argitanii sadarkaa kana obboleeyyan mee asuma waan an dhaabuu qabu obboleeyyan kiyya islaamummaa irratti dhalatanii keessa darbanii jechuudha. Irratti dhalatanii guddatan miidhaa tokko malee sababa tokko hin beektan tola rabbiin isinitti tole. Nuti garuu sadarkaa kana geenye kino hanga islaama taatu soo manatti deessee jiraattee jedhamte. Mee udoo amma sini mee bakka keessan buusaa laalaa waan kana. Sini galee wallahi sobaan jirtu miciyyoon ani beeku waan ta'eef dubbii isa dhugaa jiru na wajjin jirti obboleettii kiyya kimaanii miciyyoo safaraati. Abbaa ishee waggaa tokko harmee ishee waggaa tokko salamtaa rabbii jechaan hin jirtu. Wallahi isaan ilaaletu beekana bira jirti mana kiyya. Ayyee kimatti fufi. Gaafa akkasiin jedhu faazariin silaati manatti dhaluu wayyaa hanga islaama taatu siin jedhu maal jetteen maal sitti dhagahame akkas naan jennaani ani jedheeni gaafa osoo manatti dhuguma kabazaawee isaanii hanga keessa islaamummaa keessa hin jirreetti itti fakkaachuu danda'a mataa koo ganna cabsitee jedhe maal isin godheen jedhe naanaa saawudiidhaan ka'anaan hin jedhanii dhaqanii durbiiwwan kiyyatti jedhudha. Ananatti naasaan maazaniin keessa darbitee ati ilmoo kiyyaa miti naan jette. Achumaanaan gaafa kaanitti maalan jedheeni rakkoon qabu jedheetu mazim jedhe baazaawee jechuudha. Maaliif jennaan hin jaalatan kaa islaamummaan jaalatan naannoo keenyatti akkuma amma dubbadhee akka waan billaa ittiin qalaniin iyyuu hin nyaatan akka bakka diina tokkotti ilaallatu.
Inna gaafa inni akkas naan jedhu kun dhiira jettee deemte naan jedhan durbiiwwan kiyya dhiira jettee dhiira dhabdi naan jedhan. Achumaan ani omaan dubbannee ayyee jedhee ani maal jedhin abbaa kiyyaanii islaamu. Anaaf gaafii natti seenna akka waan dhiirri kiristaanummaa keessa hin jirre tokko wallahi nama ajaa'iba akkoo. Akka bakka waan akka dubartiitti of laalu natti fakkaate isaanii. Abbaa kiyyaa maalan jedheeni ani durbii dhimmatiyyaa maalan jedheeni ani islaamummaa ofii kootiin jaaladheetti dhufee. Baazawee isaa waan hedduu isaa jedhaniiru akka namni ati wannoona jettee tokko faatti haasaa turanii sillee makaniiru baazawee waan nu beekanii. Kennaatu kenna fudhachiisa jedhu dhugaadha. Ifi ol irratti wannoon jedhanii ishii takkas godhee atillee ishiinillee dhiira jettee dhatte atillee dhiira barbaacha dhatte naan jedhan afaan baafatanii jechuudha. Baazaween beektaatillee faamilii keenya jechuudha. Gaafatan akkas naan jedhanii maal dhiirri kiristaana keessa hin jiru hin jedheeni ani alhamdulillah bas kanumaan ana ofirraa dhaabee abbaan godhufee ofii hidhatataanatti hin dubbatu isaanitti maa isaan immoo fidanii ana akkana dabarsu kalas gaafa kaanitti ani isaanillee of jalaa nan dhiisee bas bakka waan akkasii ture. Naa maatiin ofii naman jaalatan karaa dhugaa kanarratti gaafaati qajeeltu. Haalli asirratti jabaatu atanga ammaa hima atamma namni atamma armee keetti filmu takkittiidha dhiira malee durban qabanii atuu silatiidhaan argamte akka kiristaana silatii sallatanii jechuun akka yaani akka kiristaana silatii jedhamu yaa akkana naa godhi yoo ilmoo durbaanaa kennite birrii ammana sii kenna wanta jedhantu jira akka kiristaanatti ilmoo akkasiin argamte ishiin. Wareegana. Wareegana. Didiyaas. Wareega akka wadiiniyaaf hin jedhe. Okay wareega jedhama. Okay silati afaan amaariffaati jedha. Silati baadhaan lakka. Okay. Isatu kennama yoo ilmoo durbaanaa kennite jedhamee wanta sallatamu jira. Isa godhaniif ishee argatan dhugaa dubbachuuf akkas godhanii jechuun kun rabbitu kenna kun dogoggora akka islaamatti alhamdulillah garuu isaan akkas godhanii argatan. Ishiin ara rabbitti amantee jennaan ilmooti yaa miteetti